of ta'uu jechuun mataa keenya maaliif eenyuunillee wal fakkeessuu dhabuu jechuudha. Of ta'uun waan salphaa miti. Garuu nama biratti fakkaachuurra hin ulfaatu. Adda adda akka taanu osoo barbaadu baate rabbiin hunda keenya wal fakkeessee nu uuma ture. Eenyummaa kee jaaladhu. Ati bar uumaa nama hundarraa addaa tokko. Qofla kee namni tokkolleen siif hin qoflu. Haasawa kee namni tokkolleen dubbachuu hin beeku. Haala fi amala keetis addatti suma qofaaf kan kennamedha. Nama biraa fakkaachuuf hin rakkatin. Kan biraa fakkaachuuf hanga feene yoo dhamaanillee ta'uu hin dandeenyu bar. Namoonni biraatis nu ta'uu gonkumaa hin danda'an. Namni hundi kan irraa bareedu uffata likkii isatti hodhame yoo uffateen nama biratti fakkaachuuf yaaluun uffata likkii nama biratti hodhame uffannee akka nurraa bareedu eeguu jechuudha. Namoota birootiin of madaaluun dhukkuba guddaan kan jedhu namni filosoofii biyya Hindii Ooshoon sababni inni nuuf kaayu mataa kee namoota birootiin gaafa wal dorgomsiif waan ati argattu nama sanirra wayyaa yoo taate boona yeroo ta'u nama sanii gayyoo taate immoo hinaaffaadhata. Ji'aa fi aduu waliin dorgomanii bara lameenuu yeroo mataa isaaniitti ifa mataa isaanii nuuf laatan waan hunda caalaa bareedina ilma namaa kan ibsu of ta'uudhaa beeku.